Akkuma beekamu torbanarraa buleen amantoonni wajjin turre waa'ee mata duree qulqullummaa jiru irratti walii wajjin barataa turre isa irra hin deebi'u barumsa sa'aatii tokkoof daqiiqaa 3 inni YouTube irra jiraati achirraa dhaggeeffadhaa. Obboloonni keenya YouTube irratti gadhiisanii jiru achirraa gaarii godhaa dhaggeeffadhaa. Peejii waldaa keenyaa waldaa kiristaanaa warra wangeelaa maqaan Yesuus Itoophiyaa waldaa amantoota afaan Oromoo biiftuu Harar kan jedhu aad godhaa. Achi jalatti argattu YouTube'iinis maqaa kanaan jira. Kanaaf achirraa waan baay'ee akka barattan abdii guddaan qaba. Yoo ani isa torbanarraa irra deebi'ee deebiin na duraa ta'a waan ta'eef. Kanaaf iddoon jiru qofaan jalqabaa assignmentii fudhattanii kutaa jalqabaa achirraa dhaggeeffattu kutaa lammaffaa har'a kan itti fufnu ta'a jechuudha. Bara kana keessa qulqullummaan barbaachisaadha. Isa jedhutu dhimma kana nu fichisiisee akka ani kutaa macaafarraa fudhadhetti seera Lewwotaa boqonnaa 11 lakkoofsa 44 bu'uura godhannee jalqabne kaayyoo qaba. Kaayyoonsaa amantoonni jireenya isaanii qulqullummaatti eeggachuudhaan akka dubbii Waaqayyootti akka deddeebi'aniif galmi isaa namoota qulqullummaatti Waaqayyoof jiraatan horachuu fi mootummaa Waaqayyootiif namoota qopheessuudha jennee eegalle. Waan hundumaayyuu gaachuma keessaa argattu. Barumsichi qabiyyee qaba, ibsa qaba. Akkasuma immoo gosoota qulqullummaa ilaalaa turre iccitii qulqullummaa keessa jiru yeroo tokko waa'ee qulqullummaa ilaallu ibsa isaa tokkoon akkasuma immoo kanneen qulqullummaa keessatti jireenya namaa balleessuu danda'an maal jechuudha? Kiristaanummaa namaa yookaan immoo qulqullummaa namaa wantoonni balleessuu danda'an maali wanta jedhu walii wajjin ilaalle. Isaan keessaa tuqaan jalqabaa biyya lafaa fi isatti hirmaachuudha jennee dudubbanne. Inni lammaffaan fedhaa fi hawwa fooniitti hidhamuu isa duukaa bu'uudha. Roomaa boqonnaa 8 lakkoofsa 7 irratti. Kan biraan sadaffaarra kan jiru ejjaa xuraa'ummaa jireenya namaa kan xuraa'ummaatti nama kakaasu xuraa'ummaatti kan nama hidhu gocha kana jennee ilaalle yookaan immoo qulqullummaa namaa kan balleessu jennee wantoota baay'ee kakkaasnee dudubbanneerra. Dhumarratti tuqaan irra dhaabbanne waa'ee arrabaati. Arraba ofiitiin hamaa dubbachuu yookaan immoo arraba ofii eeggachuu dadhabuutu xuraa'ummaatti nama kuffisaa qulqullummaa namaa balleessa jennee dhaabanne. Arraba ofii eeggachuu dadhabuun hamaadhaa jenne. Yaaqoob boqonnaa 3 lakkoofsa 5 irraa yeroo dubbistan fardaaf duugama markabaaf batoo arraba keenyaaf immoo jechoonni yookaan dhanna keenyaaf immoo arrabi keenya hamaa akka ta'e dubbata sagalee Waaqayyo. Egaa kanaaf kiristaanni qulqullummaatti akka jiraatu Waaqayyotu abbooma. Qulqullummaatti jiraachuudhaaf immoo wantoonni nu goonu bu'uura sagalee Waaqayyoo irra dhaabbateeti kan ilaaluu qabnu. Dubbii kana keessatti xuraa'ummaan maalii wanta jedhu wantoota gurguddaa 3 gaafas isinitti himeen ture isa deebi'eetan darba. Maal jedhaa xuraa'ummaan maalii kan jedhuuf xuraa'ummaan faallaa qulqullummaati dhagna ofii cubbuu hojjechuudha. Roomaa boqonnaa 1 lakkoofsa 24 irratti xuraa'ummaan faallaa qulqullummaati. Waaqayyo qulqulluudha, gaarri isaa qulqulluudha, teessoon isaa qulqulluudha, yaadi isaa qulqulluudha, manni isaa qulqulluudha jenne. Sagalee Waaqayyoo takka jedha. Addumatti kutaa kana har'a immoo kan yemmuu dubbisu jecha tokkotu naa dhufe. Jechichis Waaqayyo akka jedhe fal'aana yookaan immoo teessuma kan ittiin aarsaa naaf dhiyeessitan qodaalee yookaan immoo meeshaalee mana koo keessa jiran hundumaa fal'aanaa jalqabee hamma qodaawwan gurguddaatti hamma manaatti qulqulleessii jedhe Waaqayyo. Darbee muka ittiin daaraa hammaartuyyuu innuu qulqulluu haa ta'u jedhe Waaqayyo. Egaa waan inni kakuu haaraa keessa isaaf hojjennu kuni Waaqa cirfaa qulqulluu barbaaduudha. Laawwadhaa. Bara kakumoofaa cirfaanii waa qulqullaa'u, fal'aanni waa qulqullaa'u, waciitiin waa qulqullaa'u jedhe Waaqayyo. Waaqayyo qulqullummaa hamma kanaatti ilaala. Waciitiin qulqullaa'ee nuyi qulqullaa'uu diduun yakka guddaadha jechuudha. Yeroo ammaa namni gadhiisitti jiraachuun, cubbuu keessa jiraachuun, akka fedhe dubbachuun jireenya isaa waan biyya lafaatiif kennuun amala ta'ee jira.
Akka waan waaqayyo kana wajjin walii galee fakkaata. Waan inni hojjennuuf garuu waaqa qulqulluu waan ta'eef akka nuyi qulqullummaatti jiraannu barbaada waan ta'eef qulqullaa'uu qabna. Sagalee waaqayyo barumsa kanaan maal nuun jedhaa? Ajaja kun filannoon hin jiru addana keessa. Qulqullaa kan jedhudha sagalichi. Qulqullaa'uu filannoo miti. Egaa xuraa'ummaan biyya mancaasa. Izanaa boqonnaa 9 lakkoofsa 11 irratti anaaf qulqullaa'uu dhiiftanii waan xuraa'ummaatti jiraattaniif jedhe waaqayyo. Moo'icha qabdanii, addan qabdanii, mirgan qabdanii, mana koo keessattis badii daladdan jedhe waaqayyo. Egaa biyya mancaasaan isa kana. Xuraa'ummaan isaanii uffata isaanii irra jira. Ermiyaas boqonnaa 1 lakkoofsa Faaruu Ermiyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 9 irratti xuraa'ummaan isaanii uffata isaanii irra iyyuu jira oo jedha waaqayyo. Isinirra darbee uffanni keessan iyyuu xuraa'e jedhe waaqayyo. Xuraa'ummaan isaanii uffata isaanii irra jira. Xuraa'ummaan keessan aanarraa galagaluu keessanii isinitti dhufee jira Hisqeel irraa ammoo. Hisqeel 22:15 irratti xuraa'ummaan keessan aanarraa galagaluurraan isin argateedha. Maal jechuudha kun yommuu baay'ee dhittanii laattan yeroo hundumaa yommuu sagalee waaqayyoo dubbifattan yommuu kadhattan tokkummaa qulqullootaa gidduutti yommuu argamaa adeemtan fuula waaqayyoo jireenya keessan yommuu qopheessitan yeroo hundumaa qullaa'aa adeemtu. Luba ba'aa adeemtu. Qulqullummaan keessan perfect ta'aa dhufa. Gaafa kan tajaajila qabdan, hojii qabdan, gurmuu qabdan, gahee waaqayyoo isinitti kenne dhiiftanii gara booddeetti gaafa deebitan garuu ittuma maal ta'aa deemtu dadhabaa hafuuraan gadi bu'aa seexanoonni immoo karaa argachaa adeemu. Xuraa'ummaan isa kana egaa. Waaqayyo immoo iddoo qulqullummaan jiru jira. Waaqayyo bakka qulqulluu malee hin jiru. Eeyyee dhugaadha. Waaqayyo iddoo hundumaatti argama. Hoomanii presensiidha. Waaqayyo iddoo hundumaatti argama. Garuu warra qulqullaa'an keessatti malee garuu hin argamu. Kan inni keessatti mul'atu garuu, kan inni keessa jiraatu garuu warra qulqullaa'an keessa qofa. Iddoo hundumaa jira, warri inni keessa jiraatu garuu qulqulloota qofa. Kanaaf mucaa waaqayyoo ta'uudhaaf qulqullummaan murteessaadha. Yommuu fakkeenya tokko yeroo baay'ee namoonni hin fudhatu, natti tola fakkeenyi sun. Anis nan beeka waan ta'eef waan mana keenya keessa jiru. Nyaata gaarii tokko qodaa xuraa'aatti naqxee yoo fiddee hin nyaattu jedhanii fakkeenya fudhatu namoonni. Sirriidha. Hin nyaatamu. Maaliif jennaan qulqulluu miti qodaa sanatu waan ta'eef. Qodaan sun qulqulluudha yoo ta'e garuu nyaanni keessa jirus qulqulluudha jedhee yaada sammuun kee. Inni qodaan miicini attamitti nyaata qulqulluu qopheessa. Inni jedhu immoo tiyoorii biraa yookaan immoo yaada biraatu namaa dhufa. Inni qodaan qulleessine dhuguma nyaata qulqulleessee hojjetatanii yaaddu kanaaf hin nyaatamu. Kiristaanni jireenya isaa cubburraa biyya lafaarraa eeguu hin dandeenye hagam tajaajiluyyuu hammam dubbatuyyuu hammam geggeessuyyuu hammam beekamaa ta'uyyuu waa hin baasu. Duwwaadha jireenya akkasii hin lakkaa'amu. Lakkoofsa keessan galu jireenya akkasii. Jireenyi kiristaanotaa kan inni irraa lakkaa'amuu jalqabu qulqullummaarraati. Inni seexanni hin jaallanne qulqullummaadha. Jecha tokkoon isa torbanarraa keessaa luqqisee isinitti hima. Seexanni faarfachuu keenya naaru, seexanni lallabuu keenya sana aarsu, seexanni utaaluun keenya sana aarsu, waldaa dhufuun isa aarsu, waldaan meeggaadha jedhanii ammas yana meeggaa jedhan kana irratti hidhattee achi waaqeffachuun isa aarsu, kan isa aarsu garuu qulqullummaatti jiraachuu keeti. Kan isa gubuu isa. Qulqullummaa fudhatee nama keessaa utaaltee soma, dhiiftee soma. Hammam beekamtus rakkina isaan qabu seexanni. Sooromtus rakkina horii qabu seexanni. Rakkinni seexanni qabu qulqullummaadha. Isa barbaada waaqayyotu. Qulqullummaa malee immoo waaqayyoon gammachiisuu hin dandeessan jedha. Yommuu qulqullummaatti hin jiraanne waaqayyoon hin gammachiiftu, ati hin tajaajiltaa waaqayyo immoo faarfannaan natti hin tolu, hiyyi natti hin tolu, tokkummaan natti hin tolu, walgahii keessa kana nan jibbe jedha jechuudha waaqayyo immoo. Kanaaf seexanni isa barbaachisaa nama keessaa luqqisa. Isa nuyi jaallannu moo nuu kenna. Inni nuyi jaallannu amma harka keenya irra jira baay'eensa. Isa waaqayyoon jaallanne, isa waaqayyo jaallatutu nurka jiru malee. Inni nuyi jaallannu nurka jira. Isa waaqayyo jaallatutu nurka jiru baay'eensa amma. Kanaaf ol filaaluun gaariidha. Maaltu nurka jira? Maali faallaa sagalee waaqayyoo kan ta'ee jiru? Maali qulqullummaa namaa irratti dhiibbaa kan uumaa jiru? Bara irraa tokko lama jira barreessaa utuu isin jedhe waan baay'ee nutti himuu dandeessu.
Egaa Hisqeel boqonnaa 24 lakkoofsa 13 irratti isin yaadi keessan hamminaan waan qabamee fi jal'ina keessa waan jiraattanii fi qulqullummaan keessan badee jedha. Kanaaf mirga dhabdan Hisqeel 39 lakkoofsa 24 irrattis isa kana dubbata. Kanaaf mirga dhabdan cubbuun mirga nama dhowwata, qulqullummaa dhabuun mirga nama dhowwata. Mirga hin qabu, ayyaana hin qabu namni akkasii. Waaqayyo wajjin diina ta'anii jiraatu dhaloonni akkasii Qaayiniin kaasuu dandeenya. Egaa dhiibbaan qulqullummaa qabaachuun fiduu maali? Dhiibbaa attamii fiduu danda'a qulqullummaan? Waan lama barreesse asirratti. Tokkoffaan dhiibbaa gaarii ta'edha. Positive influence. Dhiibbaa gaarii ta'e yommuu qulqullummaatti jiraattan dhiibbaa gaarii ta'e namarratti uumuu dandeessu. Namni waan gaarii jaallata. Namni waan qulqulluu jaallata. Jiraachuutu ulfaata malee namni kana jibbu hin jiru. Ta'uutu namatti cima malee lallabuun namatti hin cimu. Kanaaf yoo isatti jiraatte garuu macaafa seenaa baraa isa duraa boqonnaa 16 lakkoofsa 10 irratti namoota qulqullummaadhaan Waaqayyoof jiraatanii dhiibbaa gaarii fidantu jiru. Achirraa dubbisuu dandeessu. Inni lammaffaan Waaqayyootu ittiin ulfaata. Dhiibbaan yookaan immoo impact of on others. Namoota biraa irratti yookaan Waaqayyoof namoota biraaf nuuf wanti inni qabu Waaqayyootu ittiin ulfaata. Macaafa seenaa baraa isa duraa boqonnaa 16 lakkoofsa 35 dubbisaa. Sadaffaa irratti waa'ee ayyaana Waaqayyoo ittiin dhugaa baana. Ayyaana Waaqayyootu maal ta'aa deema? Bal'achaa guddachaa adeema. Iddoo qulqullummaan hin jirretti dibanni quucara. Ergaan hin quucara. Tajaajilli quucaraa adeema. Qulqullummaan hin jiru taanaan achuma naanna'a. Iddoo kana irratti kan argitu yommuu dubbistan ayyaanni nama qulqullummaatti jiraatu keessatti ayyaanni guddachaa adeema. Guddachaa adeemu immoo nama biraatu isin irratti argamti isa jalqabaa. Isin ofii keessan irratti arga. Namni biraan abaluu iddoo guddaa jira jedhee yaaduu danda'a. Akki expectationii namaa yookaan akki namni itti tilmaamu akka biraa ta'uu danda'a waan ta'eef. Qulqullummaatti yommuu jiraattu konfiidensii qabda. Ayyaanni sirra jiru immoo guddataa adeema. Akka ayyaanni sirraa guddataa adeemu immoo simatti dubbata hafuurichi. Yoo kun gaariin taane garuu si ceephaa hafuurri qulqulluun karaan kee kun gaarii mitii siin jedha. Battala ceephaamtu sanatti gara ayyaanaatti dhufuu qabda. Qalbii jijjiirrachuu qabda. Daawit fa'aa mala akkasii qabu turan. Daawit cubbuu hojjeta. Hafuurri qulqulluun gaafa dhufeessa ceephaa'u, hafuurri Waaqayyoo gaafa dhufeessa ceephaa'u, karaa raajotaa gaafa Waaqayyoo dhufeessatti dubbatu hin kufa qalbii isaa jijjiirrata ture. Yaada garaa isaa geeddarata ture. Siyaanu namni cubbuu isaa walitti himachuurraa isa qabuyyuu wallossa. Yoo cubbuu godheeratti gootan ta'e walitti maati walii kana daadha sagalee Waaqayyoo. Amma garuu kunuu hafee yoo gaafataman iyyuu ani cubbuun gooneedha. Yoo gaafataman iyyuu sitti mun barbaadan. Cubbuu isaanii uffachuu barbaadu. Qabatanii taa'uu barbaadu. Nama dhossuu waan tokko yoo ta'e illee Waaqayyotti himanii akka qalbiin jijjiirranne garuu seexanni maaliif akkas akka laphee isaanii jabeessu naan galu. Seexanatu laphee isaanii hidhee jira waan ta'eef. Waaqayyotti illee himatanii fudhachuu hin danda'an namoonni baay'een. Waaqayyoomatti himatanii cubbuu isaaniitti hiikamuun barbaadan. Waanni keenya immoo Waaqa gara isaa dhufnee cubbuu keenya himannee qulloofnuudha. Yaaqoob keessatti akka jedhaga ayyaanni isinirra jiru dabalaa akka deemuuf obboloota koo. Ayyaanni isin keessaa akka guddatu yoo barbaaddani qulqullummaatti jiraadhaa. Waaqayyo qulqullaa. Qulqullummaan ni jedhu waan gurguddaa afuriin ilaaluu dandeenya jenne miti. Foon qulqulluu lubbuu ishee Waaqayyoof qulqulloofte. Hafuura Waaqayyoof qulqullaa. Kan dubbanne spirit, holiness of his spirit, holiness of body, holiness of flesh, holiness of soul. Waaqayyo jedha namni Waaqayyo Phaawulos yommuu gara keessan dhufu Kiristoos jedha warra Tesaloniqeetiin foon keessan hafuura keessan dhandha keessan nagaa ta'e godha. Dhandha qulqulluu hafuura qulqulluu barbaachisa. Yaada garaa isan boora'ii qabaachuutu isinirra jira jedha sagalee Waaqayyo. Hafuura qulqulluu inni jennu
foon keenya qulqulluu yoo ta'e hafuurri qulqulluun nu keessa jiraatee ni dubbatus qulqulluu ta'a. Dhanna keenyaan cubbuutti kufnee waan feene hojjennee sagalee Waaqayyoo isa qulqulluu dubbanna yoo ta'e tokko nuyi firdii jala jirra, namoota gufachiisaa jirra, Waaqayyoon immoo dheekkamsiisaa jirra jechuudha. Kanaaf falaasamni warra Giriikii ni duraa maal jedhaa warra Qorontos keessatti waldaa warra Qorontos kan rakkise waldaa Qorontos duraa lamaffaas kaayyoon Phaawulos barreessee fi gadhiisitti jiraachuu fi qulqullummaa dhabuu amantootaati. Gadhiisitti jiraachuu amantootaa cubbuu duukaa bu'uu jireenya ofii eeggachuu dadhabuu kontirool of bituu dadhabuu irraan kan ka'e ergaa sana barreesse. Maal jedha achirratti falaasamni sun maal jedha dhanna keetiini cubbuu yoo hojjette rakkoon qabu jedha waan ta'eef. Barsiisa ati yoo cubbuu hojjette takkaa fayyiteetta jedhudha ka'e. Ejjuun rakkoon qabu, sobuun rakkoon qabu, hatuun rakkoon qabu, gadhiisitti jiraachuun rakkoon qabu. Lubbuu kee kan barbaadamtu lubbuun kee immoo fayyiteetti jedhanii barsiisan. Wrong. Dogoggora guddaa ragaa godhe. Early church history yookaan immoo abboonni amantii keenya warri jalqabaa kun fathers early church warri jedhaman suni maal godhan barsiisa kana jalqaban. Isa kana irratti tuman. Waan kana wajjin deemuu hin dandeenyu jedhani. Seeraa fi macaafa wal bira qabatan. Kana keessa adeemna. Barsiisa kana keessa adeemuu qabdu jedhaniitu amantoota isaaniitiif qopheessan. Bu'uura sagalee Waaqayyooti. Bartoonni immoo isa kana morman. Barsiisa sobaa dura dhaabbatan, wangeela lallaban. Kiristoos qulqulluudha waan ta'eef, Waaqayyo qulqulluudha waan ta'eef, gadhiisitti jiraachuun ijoollee biyya lafaati. Ijoolleen ifaaf ijoolleen dukkanaa qooda walitti qaban jedhanii barreessan Phaawulos fa'a. Isaan kan biyya lafaati, isin immoo kan Waaqayyooti, isaan ijoollee dukkanaati, isin immoo ijoollee Waaqarraati. Kanaaf jireenya keessa qulqullummaatti eeggachuutu isin irra jira. Gadhiisirraa fagaadhaa, xuraa'ummaarraa fagaadhaa jedhanii barsiisan. Ayyaanni Waaqayyoo akka dabalu yoo barbaaddan qulqullummaan barbaachisaadha. Hafuurri Waaqayyoo si keessatti guddachaa adeema yommuu akkasii. Si'a tokko seexanii nama amaleeffachiisa. Namni dhaqee cubbuu hojjeta, qalbii isaa diddiirrata, booris dhaqee achitti kufa. Waan akkasii shaakala malee qalbii diddiirrannaa miti. Waaqayyo Waaqa araaraati jennee dhimmi nuyi shaakaloota akkasii geggeessinuuf hin jiru. Jireenya hafuuraa immoo kontiineesii walitti fufuu qaba. Jireenya hafuuraa keessanii gidduu gaaffii hin galchinaa. Nagaan namaa si'a tokko boora'ee nan deebi'umsaa yeroo fudhata. Nama tokko wajjin akkuma salphaatti yoo walitti buutan yeroo dheeraa isin fudhata deebitanii akka silaatti deebistee ta'uudhaaf. Kanaaf nagaatti jiraadhaa. Jireenya hafuuraas akkasuma. Hadiida irra jirurraa, sarara irra jirurraa kaatennaan deebisuunsaa ulfaataadha. Gaafa keessa jiran immoo namaan galu waa'een ayyaanaa kuti. Waa'een mana Waaqayyoo kun gaafa waldaa dhuftan isiniin galu. Warra waldaa dhufuu dadhabantu beeka. Warra waldaa dhufuu dadhabantu hubata. Waldaa dhufuun akka gaarii ta'e. Fuula Waaqayyootti argamuun gaarii akka ta'e. Tokkummaa qulqullootaa gidduu dhufuun gaarii akka ta'e. Gaafa haftan hubattu. Hafaa ilaalaa jechuu kun immoo miti. Utuu keessa jirtanii hafuun rakkisaadha jettanii beekuu qabdudha. Dursitanii yoo beektan waan baay'ee irraan of qabtu. Barsiisa sobaati amma kan jedhamu maaliif beektu? Amma biyya kana keessatti barsiisa sobaatu baay'achaa jira. Namoonni waldaa keessa jiru barsiisa sobaatiin butamu ala. Amantootaa bakkeetti butamu. Asumaan gorsa tokko isinii qaba amantootaa. Warra barsiisa garaa garaa qabatanii gara keessan dhufan akkasiin gootan inni isinitti himu. Dhaggeeffadhaa. Yoo yeroo qabaattanii maal inni jedhaa gaafadhaa. Isinitti himani. Yoo dandeessan deebisaafi. Yoo hin dandeenye gara qaama isaa ilaallatutti fidaa. Gara waldaatti rikomendi godha as dhiyeessaa as fidaa gara waldaa. Kanaan alaa hin hataminaa. Hin gowwoominaa. Biyya kana keessatti amma amantoota butaa jiru. Amantoota waldaa keessa jiru butu. Barsiisa fidanii itti naqu. Akkas miti jedhu. Barsiisi kun akkas miti jedhanii itti maniiti nama baay'ee dogoggorsaa jiru. Ani waan samii irraa isaan jiru. Waan as magaalaa kana keessa jiruun isinitti himaa jira. Obboloonni baay'een qabamanii keessaa bahuu dadhabanii rakkachaa jiru. Hin qabamu gaafa dhaqan wal fudhachuu hin danda'u waan sun. Warri kaan wal fudhachuu dideenaan wal fudhachuu didee jedhanii dhufan. Warri kaan immoo qabamanii achuma jiru. Ibseen isinitti hima waan kana. Barsiisa dogoggoraaf sobaa wangeela bu'uura godhatanii dubbii Waaqayyo haqaaqan irraa of eeggadha. Yeroo keessan hin kenninaafi hin shakkitu taanan. Hamma humna keessanii ilaaltanii waan sun isin hin baasu taanan yeroo hin kenninaafi wajjin haasaan naqinaa. Tole of eeguu qabdu.
Asumaan isheen kun boonesii gidduu fide. Waa'ee seeraa waldaa kiristaanaa jalqabaatu akkas akkan dubbadhu godhe. Cubbuun gochi isaa dhokataadha. Raawwiin isaa garuu iji isaa mul'ataadha. Cubbuudha kan jedhan hiideenidha. Dhokataadhaan argitan cubbuu. Dukkana cubbuun. Akka nama dukkana keessaa deemuuti cubbuun. Iji isaa garuu gaafa mul'ata. Iji hojii foonii mul'ataadha jedha Galaatiyaa boqonnaa 5 irratti. Namni gaafa cubbuu hojjetu dhokatee hojjeta hin mul'atu. Oolee bulee garuu mul'ata. Ija fudhatee dhufa. Namni kun akkasii jedhama. Ija sii godhata ka waan facaaftee haamta waan ta'eef ija namaa godhata. Kanaaf Yesuus Kiristoos waa'ee kanaatiif waan tokko jedhe wanti dhoksaatti eegamu utuu mul'atine nanaaf godhee. Wanti isin dhoksaatti hojjettan guyyaa tokkoon ba'a bakkeetti. Dhuguma amanamummaa fi qulqullummaadhaan hojjettu yoo taatan hin ba'a. Yaada keessa waan hin taane wayii jira yoo ta'e gaaf tokkoon ba'a bakkeetti. Hin hafu. Utuu bakkeetti hin bahin hin hafu. Cubbuun utuu mul'atin hafee hin beeku. Qanna uffata gaaf tokko. Hawaasatti ba'a gaaf tokko. Dhufee mul'ata. Cubbuun gochi isaa dhokataa, iji isaa garuu mul'ataadha. Ija godhachaa deema cubbuun. Cubbuun gaafa nama keessa jiraatu ija godhachaa deema. Yihudaa yoo argitan, Yihuudaan jireenyi isaa gooftaa Yesuus Kiristoosii wajjin jira. Mana Yesuus Kiristoos bira oola. Yesuus Kiristoos wajjin oolee achi keessaa ittoo tokko nyaatu garuu Yesuusin dabarsee kenna. Yaadi isaa micciiramaadha. Qulqulluu miti yaadi isaa. Amalli isaa qulqulluu miti. Hinata. Gaaf tokko gaafa yeroon isaa ga'u garuu xoofoon isaa gaarii ta'e guuteef. Yihuudaan utuma dabaluuti cubbuun utuma irratti fe'amu Yesuusuma isa bira jiru gurgurachuu irra ga'e. Cubbuun Yihuudaa guddaadha. Yesuus gooftaa isaa gurgurachuu irra ga'e Yihuudaan. Isa dhumaatiin kun. Hamma inni kana godhetti Yesuus Kiristoos waan biraatti himne. Yihuudaaf galuu dide malee, Yihuudaa hubachuu dadhabe malee, barsiisi garuu barsiifamaa ture. Lallabii garuu lallabamaa ture. Si'a tokko namoonni waan itti himtan dhiisanii waan biraas hin gaafatu. Waldaan barsiisa akkasii dhabdee namoonni gorsa akkasii dhabanii utuu ijoollee akkas godhanii utuu nama akkatti gorsanii jedhu itti himamaa jira hoo attamitti itti himu. Gurra uranii itti rarraasuu kana caalaa itti himama. Rakkoo barsiisaan qabu namni. Rakkoo sagalee Waaqayyoo dhaga'uun qabu namni. Rakkoo hojiirra oolchuutu jira. Rakkoo hojiitti hiikuu jira. Inni nuyi 7 darbe 10 darbe waggaa kana dhageenye iyyuu baay'eedha nurratti. Garuu hojiitti hiikuu irratti nuyi duwwaa jirra. Dhaga'uu duwwaa warra goyoomsan hin ta'inaa jedha Yaaqoob boqonnaa 2 keessatti immoo warra hojiitti hiikan ta'a jedha. Warra dhagaan duwwaan ta'inaa jedha. Warra jireenya isaanii oolfatan ta'a jedha Ibroota keessattis. Warra badiisaaf dugdatti isatti gatan hin ta'inaa. Warra dugda isatti gatan hin ta'inaa. Warra amantii isaaniif amanannaa isaanii qabatan ta'a. Hogeeyyii ta'a, jajjaboo ta'a jedha. Gara bilchinaatti dhufuu qabna amantoota. Gara bilchinaatti dhufuu qabna tajaajiltoota. Bilchina inni jennu sagalee Waaqayyoo hubachuu irraa ka'a. Ofii eeggachuu irraa ka'a. Jireenya ofii hambifachuu irraa ka'a. Yesuus Kiristoos waan baay'ee qabaattee, fira qabaattee, horii qabaattee, beekumsa baay'ee qabaattee, ofii kee yoo dhabde maal gatii qaba jedha. Jireenya kee yoo dhabde maal gatii qaba? Lubbuu kee yoo dhabde gatii maalii qaba jedha. Kiristaanummaaf Kiristoositti amanuun mana kana dhufuun kan barbaachiseef jireenya bara baraaf qofaafi. Isa kaan iddoo biraatii hin arganna. Hojiilee yoo ta'e iddoo biraatii hojjettanii jiraachuu dandeessu. Inni mana kana keessatti walitti nu qabe garuu bu'uurri isaa qulqullummaa irratti ijaaramuudha. Kiristoos irratti ijaaramuudha. Jireenya bara baraaf qophaa'uudha. Furrii jala galuun qabnu utuu ilaallu. Namni utuu ilaalu attamitti giimii ofirratti bobeessa. Namni utuu ilaalu attamitti gaannimitti adeema. Namni utuu sagalee Waaqayyootti dubbatu dhanna isaa attamitti jibba. Cubbuun baqataa nama taasisa cubbuun. Baqataa nama taasisa. Dhiibbaa inni qabu argitanii baqataa nama godha. Qaayiniin ilaalaa. Qaayil cubbuu hojjete obboleessa isaa ajjeese. Xuraa'ummaa keessatti kufe.
Mallattoota isarratti godhame. Inni hamma daara lafaatti fagoorra iddoo garaa garaa dhaqee akka jiraatu. Garuu immoo hin ajjeesinaa. Hadeemu jedhame. Ajaji kennameef hin ajjeesinaa hadeemu. Namni Qaayiniin hin ajjeesin jedhamee ajaji kenname. Garuu jala sagalee Waaqayyoo dubbistan jooraadha. Jooraadha. Cubbuun jooraa nama godha bolo tokko. Cubbuu hojjechuun jooraa nama godha. Dubbii Waaqayyoof abboomamuu diduun jooraa nama godha. Qaayin cubbuun balbala kee dura jira Waaqayyoo tuuttiin jedhuun dhageenye hin fudhanne. Qaayin ammallee qulqulluudha akka yaadutti. Si'a tokko namaaf dhaggeeffanna, namatti hinna, kun abaluuf ta'a. Utuu abaluu godha dhaggeeffate, utuu abaluu jiraate, utuu abaluu dhufeera ta'e, utuu abaluu dhufteetti ta'e jenna laataa muni. Dubbiin kun sirriimatti abaluutti naa himaa jira jennee yaadna laata simatti maayira. Aanatti maayira. Aanaa fi sagalichi. Nama biraaf hin dhaggeeffannu, nama biraaf hin dubbannu, nama biraa irratti abiddaa firdii neennu. Nuyi firdii sana jalaa ba'uuf qophaa'utu nurra jira. Aanaa dhoolchuuf dubbata. Warri lubbuu keessan oolfatan taa'aa jira sagalichi. Ameen. Lubbuu keessan oolfachuun isiniif haa ta'u. Gaaf tokko yoo har'aa dhanna keessan qulqullummaatti jedhan dhugaatii gooftaaf jiraattan hin furamtu gaaf tokko. Furamuuf jirtu. Warri har'a dhanna isaaniitiin cubbuu hojjetan garuu gaaf tokko lubbuun isaaniis foon isaaniis gaannemiif akka qophaa'aa jiru sagalee Waaqayyoo keessaa baasee ifatti dubbata. Waaqayyo nu haa oolchu. Cubbuun baqataaf jooraa nama godhaa. Hin joora namni gaafa cubbuu hojjetu. Cubbuun jalqabisaa minyaadha, teellaan isaa garuu hadhaadha. Dhaqee of ajjeesi baay'ee isa booda. Jalqaba namatti minyaa booda immoo dhaqee of ajjeesi jedha. Kanaaf amma biyya kana keessatti of ajjeesuu xabiisa godhe mii namni. Namoota gurguddaa namni ani beeku iyyuu baay'eedha. Namoota gurguddaa namoota wajjin waaqeffannu fa'a. Namoota wajjin tajaajillee beeknu fayyadoo of ajjeese. Ajaa'iba kun. Maali akkamitti? Barumsa qabu barumsa yoo ta'e isaan barumsa gaggaarii qabu. Seexanni abdii nama kuta. Jireenya namaa duwwaa godha. Cubbuudha waan akkasii kun. Seexanni gaafa garaa namaatti galu gara cubbuutti nama oofa. Hundumatti akkasii immoo jechuu koo miti. Lakki akkasumatti inni kaan yaaddoo jireenyaati, inni kaan immoo waan biraadha, inni kaan immoo liqiitirreedha, inni kaan immoo waan akkasiiti jechuu dandeessu. Inni waan biraadha. Kun garuu impaaktii cubbuun gochaa jirudha kun. Cubbuun riizaaltiin isaa gara du'aatti nama oofa. Abdii nama kuta. Kana jalaa ba'uudhaaf wangeela dhaggeeffachuun dirqama. Kanaaf barbaachisa obboloota koo. Abdiitti nama deebisa wangeelli. Sammuu namaa ibsa. Yaadi keessan gaafa ifu waan dhabdaniif, waan horii dhabdaniif, namni waan horii dhabeef of hin ajjeesu. Waan abdii dhabeef of ajjeesa namni. Namni utuu horii qabu of ajjeese jira waan ta'eef. Namni yoo abdiin isaa cite garuu namaafis of hin eeggatu, ofiisaafis of hin beeku, namas eeggachuu hin danda'u, waldaas kabajuu hin danda'u, isinii wajjinis nagaatti jiraachuu hin danda'u. Namni gaafa of galu. Inni jalqabaa jireenya keessa nagaa yommuu gootan, Waaqayyoo wajjin yommuu nagaa taatan, obboloota keessan wajjin nagaa yommuu taatan, egaa waldaadhaaf bu'aadha. Namootaaf bu'aa biraa taatu. Obboloota koo eessa jirtu? Ganama kana fuullee tokko qabadhaa. Yookaan daawwitii isa jedhan. Mee fuullee tokko keessatti of ilaalaa. Fuulleen sun kan garaagaraa miti. Moobaayilii harka keenya irra jiru garaagara. Garuu fuulleen hundumti keenya keessatti of ilaaluu qabnu sagalee Waaqayyootiin ta'uu qaba. Dubbii Waaqayyoo keessatti of ilaaluu qabna. Ani eessan jiraa jettanii madaaluu qabdu. Cubbuun jooraa nama godha. Namni immoo jooruun barbaadu. Dhiibbaan warra kanatti jira. Tuqaasa biraan isinitti hima. Tuqaan biraan dhugaatiin machaa'uudha. Akka inni yeroo darbe isinitti immoo tuqaa tokko qofa keessaa fudhanna malee hunda barreessuu hin dandeenyu, hunda ilaaluu hin dandeenyu. Tuqaa tokko duwwaa wantoota barbaachisoo jedhu duwwaa irratti xiyyeeffadhe. Dhugaatiidhaan machaa'uudha. Warri kuni jireenya qullaa'ummaa namaa maal gochuu danda'u? Balleessuu danda'u. Dhugaatiidha inni jedhu homaa kuni wantootuma taraa ta'anidha jechuun hin danda'ama. Namoota tokko biratti. Macaafa qulqulluu keessatti garuu miti. Lakkii kun homaa miti. Kun lookaaliidhaa jechuu danda'u namoonni. Garuu miti macaafa qulqulluu keessatti. Sagalee Waaqayyoo siiriyeesii dubbata. Kallattiidhaan dubbata. Maal jedhaa? Dhugaatiidhaan machooftanii
ofii wallaalinaa. Leewwota boqonnaa 10 lakkoofsa 9. Leewwota boqonnaa 10 lakkoofsa 9 irratti dhugaatiidhaan hin machaa'inaadha. Lammaffaa dhugaatiidhaan gaggaa'aa hin dhuginaa. Seera lakkoofsa boqonnaa 6 lakkoofsa 3. 3 daadhii wayinii fi dhugaatii nama macheessu hin dhuginaa. Abboota Firdii 13:7. Isin sanyiin keessanis barabaraan daadhii wayinii isa dhangaggaa'u dhuddaniitti of hin macheessinaa. Ermiyaas 35 lakkoofsa 6. Daani'el dhugaatii sana dhugee of xureessuu hin barbaanne. Daani'el boqonnaa 1 lakkoofsa 8. Sagalee Waaqayyoo iddoo baay'eetti macaafni qulqulluun keessaa baasee dhugaatii macheessuu fi dhugaatii dhangaggaa'u hin dhuginaa jedha. Kanaan alaa filannoo maalii qabna ree? Maal dhiyeessina? Ragaa maalii qabna? Utuu macaafni qulqulluun ifatti akkasitti nutti dubbatu ragaa maalii harkarraa qabdu? Egaa dhugaatiin sagalee Waaqayyoo keessatti maaliif jibbamee wanti jiru waan sadiin isinitti dubbadha. Dhugaatiin barbaachisaa waan hin ta'iniif. Tokkoffaan namni machaa'u qalbii waan gadhiisuuf. Yeroo machooftan yeroo machaa'u namni qalbii gadhiisa. Qalbii gadhiisa. Yookaan immoo sammuu gadhiisa. Waan tokko na dhibeennaani. Yeroo machaa'u namni qalbii gadhiisa. Tokkoffaa. Lammaffaan cubbuu hojjeta. Sadaffaan dubbii Waaqayyoo fi sagalee Waaqayyoo wajjin waliin fudhatu, walii galuu hin danda'u. Kanaaf dhowwa dubbii Waaqayyoo. Inni biraan immoo nama dhuunfaa sana kan inni miidhu immoo horii isaa balleessa jettanii barreessuu dandeessu isin. Qisaasa'uu maallaqa. Maallaqa qisaasessuu danda'a jettanii barreessuu dandeessu. Nagaa nama dhowwa jettanii barreessuu dandeessu. Namni machaa'ee yoo galee maatii isaa wajjin nagaatti buluu hin danda'u. Maaddii nagaatti hin nyaatamu. Qe'een nagaa miti, golli nagaa miti, gordubii nagaa miti, ijoolleen nagaatti hin bulan. Kanaaf machiin hamaadha. Namni machaa'ee cubbuu fi hamaaf gaarii gargar baasuu hin danda'u. Dhaqee cubbuutti lixa. Gara jal'inaatti nama oofa. Kanaaf dhorkamaa. Dhorkaadha obboloota koo. Namoota akkasii argitan dhorkaadha jedhaatti himaa. Hin danda'amu jedhaatti himaa. Tole amantoota itti himaa hin ta'uu jedhaatti himaa. Utuun allayyaalletin itti himaa. Utuu manni isaan diigamin itti himaa. Kan mana namaa diigu, kan qe'ee namaa diigu, kan gaa'ela namaa balleessu, kan qulqullummaa namaa balleessu keessaa riiziniin akkasii kun warroota baay'ee beesik ta'anidha. Seexanii lafumaa ka'ee namatti hin galu. Xuraa'ummaan lafumaa ka'ee hin dhufu. Waa'een ejjaa torban darbee barachaa turre ejji lafumaa ka'ee hin dhufu akkasumatti ispiriitiidha. Hafuura. Gochawwan akkasii kunis dugda duuba kanaa jiraachuu danda'u. Namaachuu walitti nama buusuu danda'a. Namaachuu wal loluu danda'a namni akkasii. Kanaaf balaa baay'ee irra nama buusa. Waan baay'eedhaaf nama saaxila. Fayyaa namaa hin balleessa. Qulqullummaa jireenya namaa hin balleessa. Fayyaa namaa hin miidha jedhaatti himaa. Warri fayyaa immoo kana sirriitti tunuu himaaga. Fayyaa kee miidhaa jedhaatti himaa. Dhibee akkasiin si qabsiisaa jedhaatti himaa. Gaarii miti. Si'a tokko utuu waa'ee fayyaa kana barsiisan iyyuu gaarii natti fakkaatan amantoota. Fayyaa makee foonii eeggachuun iyyuu gaariidha jettanii tokko lama jettanii utuu itti himtanii baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee barbaachisaadha. Karaa gam tokko hin fayyada. Bu'aa qaba waan ta'eef. Namni utuu of jaallate badii akkasii ofirratti hin dalagu. Qe'ee isaan balleessu namni. Akkama jenne immoo cubbuun guddachaa deema waan ta'eef tokko jettanii lama jettu, tokko jedhee lama jedhaa, sadii jedhaa lixa. Waldaarraa hambisaa, waaqeffannaa kee abaasaa, tajaajila jibbisiisaa, tajaajiltoota jibbisiisaa, maanguddoota jibbisiisaa, gurmuu keessa jibbisiisaa ala gochaa deema. Gaafa ala ba'aa deemu immoo seexanni alatti isa argata. Egaa macaafa qulqulluu keessaa irra dubbistanii Looxii fi ijoollee isaa ture. Looxii fi ijoolleen isaa Looxiin daadhii wayinii obaasanii macheessanii ijoolleen durbaa lamaanuu isaa wajjin ciisan. Abbaa isaanii wajjin machiidha kun hubadhaa. Macheessanii wajjin ciisan jedha. Erga gocha sana raawwatee booda yommuu lafi bari'ee dhobbaru inni iddoo biraa jira. Sanyii isaanii irraa kan dhalatan illee
Amoonii fi Mo'aab jedhaman warra hamaa sanyii sagalee Waaqayyoo wajjin waliin mormu ta'an. Gaafa Waaqayyoof abbamamuu diddan namni gaafa Waaqayyoo buluu didu ofiisaa duwwaan balleessu. Dhaloota sin mancaasa, waldaa sin miidha, obboloota sin miidha, dubbii Waaqayyoo fi dhalootas gargar baasaa dhufa. Kanaaf ati nama tokko jettee of hin ilaalin. Maatii si wajjin jira, obboloota si wajjin jira, waldaatu si wajjin jira waan ta'eef. Namni tokko yoo gufate nama baay'eetu wajjin gufata. Kanaaf waldaan kiristaanaa tiksoonni eegaa, daldalaa koo eegaa, hoolota koo eegaa, tiksaa sagaleen jedhu sun maaliif beektu? Eegaa kan jedhu sun akka isaan hin bannetti karra hoolaa keessa kan butatu yeeyyiitu jira waan ta'eef. Yeeyyiin sun bineensa ta'ee dhufa. Ilbiisotaan bineensota biraadhaan xuraa'oo warra ta'aniin of hin xureessinaa jedha Lewwota keessatti. Bineensota munyuuqaa kanaan of hin xureessinaa jedha. Har'a munyuuqaa ta'uu dhiisee yaadatti nu galee jira. Lapheetti nama galee jira. Munyuuqaa ta'ee dhufu simbira cubbuun waan harka keessa jiruun si qoraa. Nama bira jirtuun si qoraa. Isaan of hin xureessin jedha sagalee Waaqayyoo. Kanaan of hin xureessinaa jedha sagalee Waaqayyoo. Ajaja kun. Loot akkasitti waan badaa hojjetan. Jireenya ofii si'a tokko yommuu jireenya fuuraarraa dagatu namni waan godhu beeku. Gorsa naga'u, ifannaan naga'u, tolee jechuun naga'u. Isin naga'uu hin danda'u namni. Gaafa yaada isaatti wantoonni akkasii guutuu jalqaban. Namni gaafa qulqullummaarraa fagaatu seexanatu itti gala. Hojii ergamootaa boqonnaa 5 lakkoofsa 3. Namni gaafa qulqullummaarraa fagaatu seexanatti itti galuu jalqaba. Seexanni maaliif garaa keetti gale jedhe Phexros. Maaliif nu goyoomsita? Maaliif arraba keetiin soba dubbatta? Horii kana duwwaatti hin gurgurreessin. Maaliif qulqullummaa kee balleesse seexanni? Maaliif garaa keetti gale seexanni jedhee gaafata achi. Seexanni garaa namaatti gala. Gaafa qulqullummaan dhibu, gaafa sagalee Waaqayyoo of keessaa dhabu namni. Waaqayyoon waa gargaaru. Sagalee Waaqayyoo akka jedha. Foon keessan du'a jalaa baasaa. Lubbuu keessan du'a jalaa oolchaa. Obboloota keessan hambisaa. Tajaajila keessaniif eeggannoo godhaa. Obboloota biroo warra dukkana keessa jiran butaa baasaa. Warroota akkasiin babarreesse asirratti. Foonni namaa yoo sagalee Waaqayyootiin qabamuu baate hamaadha. Fedhii namaa kun sagalee Waaqayyootiin manaa jingootan ta'an hamaadha. Fedhiin namaa kun akka galaanaatiin qabamu. Baratanii nama hin ga'u, hojjetanii nama hin ga'u, qabaatanii nama hin ga'u. Wangeelli itti lallabamee hamaadha gadhiisedha jireenyi namaa kun. Yoo jabeessitanii dubbii Waaqayyoo irratti dabalaa deemtan malee. Yoo irratti dabalaa deemtan qofa obboloota kun. Roomaa boqonnaa 6 dubbisuu dandeessu. Foon keessan du'a jalaa ba'ee, fedhiin keessan, isinamummaan keessan, qalbiin keessan, hafuurri keessan waanjoo jalaaf cubbuu jalaa ba'eera waan ta'eef cubbuu jala hin galinaa irratti. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 4 dubbisaa. Daqiiqaa muraasan naaf warra kana walitti qabaan adeema. Cuunfaan jira amma. Qulqullummaatti attamitti jiraanna? Ishee kana babarreessitu. Qulqullummaatti attamitti jiraanna? Daqiiqaa koo ilaallachaa jira daqiiqaa muraasa qofa naaf. Qulqullummaatti attamitti jiraanna? Yeroo hundumaa Waaqayyoo wajjin yeroo ofii dabarsuudhaan yookaan qabaachuudhaan regular time with God and they be connected to Him. God is the source of holiness. Sagalichi akka jedha Waaqayyoo madda qulqullummaati. Qulqulluudha yommuu jennu maddi qulqullummaa Waaqayyoo mataa isaati. Numoo maal gochuu qabna? Hariiroo keenyaa fi adeemsa keenya yeroo hundumaa regularly Waaqayyoo wajjin taayimii qabaachuu qabna. Yeroo gaarii qabaachuu qabna. Addaan hin kutinaa. Waaqayyoo waldaa duwwaa jira miti. Waaqayyoo biiroo waajjira keessanii jira. Waaqayyoo iddoo hojii keessanii jira. Waaqayyoo wajjin communication keessan addaan cituun qabu. Karaa isin ittiin qulqullummaa keessan itti jiraattan keessaa inni jalqabaa filannoon keessan Waaqayyoo wajjin tokko ta'uudha. Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 25, Uumama boqonnaa 5 lakkoofsa 24 dubbisuu dandeessu. Heenook akkasitti qulqullummaadhaan Waaqayyoo wajjin jiraatee Waaqayyoo wajjin ol butameedha. Waaqayyoo isa fudhateedha. Lammaffaa macaafa qulqulluu yeroo hundumaa dubbisuudhaan. Reading God's words. Hooseaa boqonnaa 4 lakkoofsa 6. Sabni koo sagalee koo wallaalee waan ta'eef karaa koo gadhiisee Waaqayyo. Sagalee koo waan hin beekneef sabni kun karaa koo wallaalee jedhe dubbata. Sadaffaa sagalee Waaqayyoof abboomamuudha.
Sagalee Waaqayyoof abboomamuudha. Ermiyaas boqonnaa 26 lakkoofsa 13 qulqullummaatti akka nuti jiraannu gaarii godhee nutti dubbata. Akka jedha waliif abboomamaa qulqullummaatti jiraadhaa. Waaqayyo keessaniif abboomamaa jedhe dubbata. Efesiyoon boqonnaa 5 lakkoofsa 21 walii keessaniif abboomamaa jedha. Abbaan manaa haadha manaaf, haati manaa abbaa manaaf, ijoolleen maatiidhaaf, amantoonni waldaadhaaf, jaarsoliin amantootaaf, amantoonni jaarsoliidhaaf walii keessaniif abboomamaa jedha. Gartuun gartuudhaaf, gartuun geggeessaadhaaf, geggeessaan gartuudhaaf abboomamaa jedha. Kanuma sagalee Waaqayyoo kan inni jedhu. Yoo akkas gootan isin dhuguma ijoollee Waaqayyooti. Kanan gootan taanaan ammayyuu of tuulummaatti isin geejjira waan ta'eef isa of keessaa baasaa jedhanii ajaja. Ameen. Sagalichi akka jedhaga. Qulqullummaanii qajeelfamni hafuura qulqulluu kan inni nutti himu yeroo hundumaa sagalee koo fi dubbii koo hordofaa jedhee dubbata. Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 16. Yeroo hundumaa qajeelfama yookaan dubbii Waaqayyoo hordofuudha. Hafuura qulqulluu hordofuudha. Following the Holy Spirit and his guidance. Hafuura qulqulluu dhaggeeffachuu fi qajeelfama dubbii hafuura qulqulluu duukaa bu'uudha. Hafuura qulqulluu maal nu jechaa jira? Amma hafuura Waaqayyoo kan isinitti dubbataa jiru. Ana miti. Anatti dubbataa jira. Hafuura qulqulluu maal isiniin jechaa jira? Of eeggadhaa isiniin jechaa jira. Of ilaalaa isiniin jechaa jira. Na duukaa bu'aa jechaa jira sagalichi. Hafuura qulqulluu duukaa yoo buutan ogeeyyiidha isin dhuguma. Isin dhuguma warri qalbiin keessan banameedha. Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 16. Humni Waaqayyoo cubbuutti nama qulleessuu akka danda'u amanuu qabna. Isaayyaas 4 irratti akka jedha. Humni Waaqayyoo humna cubbuutti nama qulleessuu danda'u akka qabu. Ameen. Waan kana nama sibira jirutti naa himaa. Humni Waaqayyoo jedhaatti maa. Humna cubbuutti nama qulleessuu danda'u of keessaa qaba jedhaatti maa. Kana amanii jiraatti dubbadhaa gaa. Sagalichi isa kana. Hisqeel boqonnaa 22 lakkoofsa 15. Xuraa'ummaa keessan jiraatinaati. Xuraa'ummaa keessanis of keessaa baasaa jedhe Waaqayyo. Tokko xuraa'ummaa keessan jiraatinaa, lammaffaa immoo xuraa'ummaa keessan of keessaa baasaa jedha. Hisqeel boqonnaa 22 lakkoofsa 15. Xuraa'ummaa keessanii of keessaa baasaa jedha sagalee Waaqayyo. Natu isin qe'aa baasan jedhu. Of keessaa baasaa jedha. Jibbaa eenyutu of keessaa baasuu qabaa? Nuyi. Hamee eenyutu dhiisuu qabaa? Nuyi. Jireenya keenya qulqullummaatti eeggachuun gahee isaa eenyuuti? Kan keenya. Barumsa tokko barachaa turre waa'ee maatii irratti. Silaa manni kun illee kottaatii sagalee Waaqayyo baradhaa gaafa jedhanii nama muraasa dhufaan malee nama hedduu miti jechuu kooti. Garuu achi keessatti Waaqayyo waan tokko nu barsiise. Mana isaa eeggachuun kan abbaa manaati. Mana ishee eeggachuun kan haadha manaati. Ijoollee isaa eeggachuun kan abbaa warraati. Namni biraan namaan bulchu. Namni biraan namaan eegu. Namni biraan hin sooru. Abbaa matu soora. Abbaa matu eega. Abbaa matu kadhachuufii qaba. Abbaa matu borii isaaniif karoorsa. Rakkoosa kana baay'ee qabaachuu dhiisuu dandeenya jedhee yaada. Garuu ni bu'u. Sagalee Waaqayyoo kan inni jedhu isa mul'atuu fi isa mul'anneedha. Hafuurri qulqulluun yeroo hundumaa isa hiideen ta'ee dubbata. Hafuurri qulqulluun yeroo hundumaa isa dhokataa dubbata. Mana keessa yoo isin diiddan diigamaadha. Namni biraan ijaaruu hin danda'u. Obboloota koo ergaa tokkoon isinii qabaa. Mana keessaniif ofii keessaniif isin eeggannoo godhaa. Jireenya keessan fayyaatti eeggadhaa. Cubbuu keessan of keessaa baasaa jedha sagalee Waaqayyoo. Baasii of keessaa cubbuu. Baasii jibboo of keessaa. Baasii hamee of keessaa. Namni isa kana haa godhu. Namni isa kana haa raawwatu. Obboloota koo akkam jedhee dhiisa. Sagalee Waaqayyoo immoo kan jedha. Yommuu isaan immoo jedha. Bishaan taliidha isinitti facaasaa isin immoo qullooftu yommuu jedha. Ameen. Nuyi of keessaa baasuu qabna. Waaqayyo immoo bishaan taliidha baatee nu dhaabata. 22 irratti of keessaa baasaa jedha. Akka foolii isaa isin irratti namnetti, akka xuraa'ummaa isaa isin irratti namnetti immoo Hisqeel 36 lakkoofsa 25 irratti ani immoo bishaan taliidhaan isinitti facaasaa isin immoo qullooftu jedhe Waaqayyo. Amma yeroo hundumaas Waaqayyootu na qulleessa, Waaqayyoon na eega jennaan hin danda'amu. Hin danda'amu waan akkasii. Iddoo hamaa dhaquu dhiisuun kan keessan. Hiriyaa keessan beekuun kan keessan. Eenyu wajjin akka ooltan filachuun kan keessan. Namni biraan kan hin beeku. Tajaajiltu akka isin itti galee jiraattan har'a murteessa. Har'a keessan murteessuu danda'a. Akka har'a ammoo bor murteessa. Yoo har'a mul'atu ta'e cubbuun oolee mul'ata waan ta'eef immoo beekaa. Gaaf tokko bakkeetti bahe immoo qaanoftu. Yellaata gaaf tokko. Suuqatti galuu dhufa gaaf tokko. Baqataa ta'uu dhufa gaaf tokko. Qoba galeessa ta'uu na gargaari jechuu nama na dhiise jechuun dhufa.
seexanaaf karaan kennina. Utuu beektanii seexanii si'a tokko yaada namaa laphee namaa argateenaan baasuusa hamaadha. Waan qoromatti nama geessutti fagaadhaadha sagalee Waaqayyoo. Temptation jedha afaan Ingiliffaasaadha baay'ee nama dhibu. Run from temptation. Attamitti cubbuu baqadhaa jedha. Baqadhuu irraa qorumsarraa baqadhuu jedha. Qorumsa attamitti baqatta? Hin baqatama. Akka qoramaa jirtu beekta taanaan irraa fagaachuu qabda dargaggeessaa dargaggeetti. Akka qoramaa jirtu beekta taanaan irraa fagaachuu qabda. Hin qoraminitu beektu fagaadhuudha sagalee Waaqayyoo. Run jedha afaan Ingiliffaasaadha. Run from. Irraa baqadhuudha. Cubbuu irraa baqadhaa. Baqachuu nama baasa. Irraa baqadhaa. Oduun taane irraa baqadhaa. Haasaan taane irraa baqadhaa. Abidda deebatanii abidda qabsiisna. Walitti fufiinsaan harka Waaqayyoo jala of galchuudha. Jala harka Waaqayyoo galuudha. Afura Waaqayyoo jala galuudha. Gara dhumaarratti yeroo hundumaa of ilaalaa deemuudha. Of madaaluudha. Self examination jedhama kun. Ende repentance. Qalbii jijjiirrachuu ofiif qormaata of kennaa deemu. Har'a eessan oolee attamitti jiraadhe kana dheeraayi. Ede galgala sagalee Waaqayyoo tokko barataa turre. Jaroo namoota tokko wajjin amma nyaata nyaachuun nuffisiisu cireen nuffisiiseen beeku guyyaa tokkollee cireen nuffeen beeku hangarama gaafa irra baaka'u. Cireen kana nyaachuun nuffe jedheen beeku. Hima nyaadha ganama yeroo qabu. Amma gaafa addunyaa gallu waan biraan qabnu. Akka taanu isin iyyuu beektu. Gaafa manatti gallu. Laaqada guyyaa tokkollee nuffineen beeknu. Sagaleen Waaqayyoos akkasuma ta'uu qaba. Hin nuffamu sagalee Waaqayyoo. Sagalee Waaqayyoo jala galii dubbii Waaqayyoo jala galii jechuun maal jechuudha beektu? Yeroo hundumaa nyaadhuudha. Yeroo hundumaa dhugiidha. Hin nuffamu. Sagalicha akkas. Of ilaalaa deemuu qabdu sagalee Waaqayyooti. Eessan oole? Maaliin nyaadhe akkuma jettan? Maaliin nyaadhe akkuma jettan? Jireenyi koo akkamii? Lubbuun koo maalirra jirti? Jireenyi isaatasin afura kooti maalirra jira jettanii of madaalaa deemuu qabdu. Siya tokko seexanni wantoota akkasii kana nama keessaa balleesseeti ati maa gaariidha waan jettu tajaajilli kee gaariidha hojii kee gaariidha namoonni si jaallatu tajaajilli kee fudhatamaadha homaan jettu jedheeti boostingiitti naqa of tuulummaatti naqa adeema gaafa akkas ta'u hin hafuufa namni samii kuta jechaadha gaafa akkas ta'u cubbuun immoo maal ta'a seexanni yookaan cubbuun immoo ol gara garraa kana jiraachuu hin danda'u seexanni gadi darbatame waan ta'eef seexanni gad darbatame waan ta'eef hamma tokko ola deema hin kufa sabooda. Hin jiru gaa barbaaddanii arguu hin dandeessan nama akkasii. Barbaaddanii arguu hin dandeessan. Kichummaa dhagaa wal'aalummaa dhagaa waan akkasii. Dubbiin Waaqayyoo yommuu isinii galu garuu abshaala taatu. Of ilaalaa deemtu. Of sakattaa deemtu. Barsiisuun kun waan tokko duwwaa lokeetiin godhu. Waan tokko duwwaa miti xiyyeeffannoon isaa. Waa'ee waan tokko qofaa miti. Waa'ee waan walii galaati. Sagalee kana keessa kan jiru. Sagalee Waaqayyoo akka jedhu gad of deebisaa isiniin jedha. Tole nama simbira jiru qabaachuma gad of deebisi jedhee itti ofiin tuuliin jedhee itti ofiin jajjinaa jedhaatti maa attamitti walitti himna gaamma soori waan isaa kamitti akka dubbadhe illee beeku of tuuluun gaarii miti of tuultonni hin badu gaaf tokko Waaqayyo gandee of tuultotaa jiru Waaqayyo warra of jajanii wajjiniin jiru Waaqayyo warra nuyi dadhaboota jedhanii jira Waaqayyo dadhabaa isa manatu wajjin jira. Ameen. Waaqayyo warra gajjaranii wajjin jira, warra abboomamanii wajjin jira, warra tolee jiranii wajjin. Toleedhaan Waaqayyo. Of tuultonni of ka'u ol ka'u hin kufu gaaf tokko immoo. Hamma waa wayii tokko fiiguu deebi'u booddeetti. Ispiidii isaanii amma fiigee deebi'a booddeetti. Haati nama Waaqayyo abshaala yoo taate isa Waaqayyo sitti mudhagayi. Isa Waaqayyo sitti mudhagayi. Dhagayi maqaa Yesuusin isinitti hima amantoota maqaa Yesuusin fudhadhaa. Har'aa kaaftanii of hin tuulinaa. Of tuulummaan hamaadha. Gaafa bilchaattan gadi jettu. Gaafa baay'ee barattan gad of deebiftu. Namoota tokko hin qaqqabdan. Hin qaqqabaman namoonni tokko. Haasaama isaaniillee hin qaqqabdan. Lafa inni dhaabatee sitti haasa'u lafa inni jiru samiif dacheedha waliin beeku. Namoota akkasii akka disee herregaa jirtu hin beeku inni. Hima haasaa isiniin kennan. Mata duree dubbiin isaanii hundumaa. Ansaan sitti mu malee ankee dhaggeeffachuun barbaadan. Obboloota tasgabbaa'uu barbaachisa. Dubbii Waaqayyoo qorachuu barbaachisa. Xinnoo of ilaaluu barbaachisa.
Namoonni gaafa isin dhaggeeffatan akkuma isin callumattanii taasoftan himini. Namoonni yeroo hundumaa callumatanii isin dhaggeeffatan isin taajjabu booda. Ati mana dhaggeeffatatee odeessitee naan booda sitti kolfee deema namichi. Kenniif yeroo innis waa jedhu. Ana jedhina yeroo hundumaa nuyi jechuutti barata. Jecha keessan ani isaatii nuyi itti deeffadha. Waliin hojjennaa, waliin dandeenya, waliin akkas goona jedha. Ayi balleessaa haqa mataa keessan keessaati. Namni nama gadi bahee galgala manatti galuu iyyuu hin dandeenye maal of jaja namni? Of tuulummaan namaa xinnoo tokko. Namni waan xiqqoo tokko hamma libsuu ijaartu. Amma jiraata akka ture hin argitaniif nama. Of tuules guddaa ta'es, beekamaa ta'es, mootii ta'es takka ture hin jiru. Kan jiraatu ilma Waaqayyoo qofa. Yesuus qofaa ol kaasi. Nama tokko takka malee nama leellisa. Nama leellisinaan jedhee leellisin nama. Adi gooftaa labsi, adi gooftaa lallabii, adi gooftaa dubbadhu. Dhiisi waa'ee namaa. Nama lallabuuf hin dhalanne ati. Waa'ee namaa haasa'uuf hin dhalanne ati. Nama yoo ol kaafte gaaf tokko immoo sirkaa qofa. Waan ati gochuu qabdu ofii kee qulqullummaatti eeggadhu. Waaqa kee lallabii. Wangeela kee qabadhu dhaabadhu. Hin dhufaa Yesuus. Ameen. Wangeela kee qofa ilaali. Yesuus Kiristoosiin qabadhu obboleettii koo obboleessa koo. Waan biraa dhiisi. Karadho ofii keef jilbeenfadhu akka Waaqayyo sin dhageenya hin argita. Akka Waaqayyo gaaffii kee sin deebisne hin argita. Nama biraa jala nama biraa bira dhaqu harka namarra kaa'u gaariidha. Garuu ofii keessaniif kadhachuu baraa. Kadhadhaa ofii keessaniif. Jilbeenfadhaa kadhadhaa. Cubbuutti ofii galchinaa. Booda moo nama takkannaan jedhe raajii takkannaan jedhe abaluu takkannaan jedhe jettanii abaartu namicha. Ofii keessanis baddanii namichas kufachiiftu. Kadhachuu baraa. Amantoonni jilba keessanii dhaabadhaa. Tole jira abboomamaa hubaadhaa. Sagalee Waaqayyoo kana dubbata. Hammina of keessaa baasaa. Maal jedha afaan Ingiliffaasaa irraa disconnecting from the world. Biyya lafaarraa citaa jedha. Ciiti biyya lafaarraa. Ciiti hawaasaarraa. Ciiti dheebuusaarraa. Ciiti isa namatti minyaa'u sana dhiisi. Namatti minyaa'u cubbuun dhiisi jedha dubbii Waaqayyoo. Waamicha qajeelfama sagalee Waaqayyoo keessaa isa durii dhiisaa seera malee jiraachuu dhiisaa jedha. Qajeelfamoo yookaan waamicha sagalee Waaqayyoo sadiin isinitti hima. Gadhiisitti jiraachuu, seera malee jiraachuu, xuraa'ummaa jala of hin galchinaa tokko. Gadhiisitti jiraachuu, seera malee xuraa'ummaa isatti hin jiraatinaa. Amma qajeelfama sagalee Waaqayyoo jala of galchaa. Roomaa boqonnaa 6:19. Akka warra Waaqayyoof qulqullaa'aniitti jiraadhaa. Efesoon boqonnaa 5:3. Qulqullummaatti akka jiraannuuf Waaqayyo nu waame. Isa duraa Tesaloniqee boqonnaa 4:4. Xuraa'ummaa irraa yaada garaa keessanii geeddaradhaa. Isa lammaffaa Qorontos boqonnaa 12:21. Hojiin foonii mul'ataadha. Innis xuraa'ummaa jedhama. Galaatiyaa boqonnaa 5:19. Xuraa'ummaan isin gidduutti hin dhaga'aminiyyuu. Efesoon boqonnaa 5:3. Xuraa'ummaa of keessaa ajjeesaa. Qolaasaayis boqonnaa 3:5. Xuraa'ummaa of keessaa ofirraa fageessaa. Yaaqoob boqonnaa 1:21. Xuraa'ummaa irraan hin deddeebiinaa. Biyya lafaarraa fagaadhaa. Yaaqoob boqonnaa 1:27. Irraa fagaadhaa jedha. Bu'aan qulqullummaa warroota kana. Warra maa qajeelfama waamichaa jedhamu. Qajeelfama Waaqayyo waamichaa godhee jedhaman nama. Bu'aa qulqullummaan isin dubbisaa asii gadi. Na duukaa jirtu namni dhaggeeffatan asii gadi dubbisee dhaaba yaa. Bu'aa qulqullummaan isin dubbisa. Hafuura qulqulluutu isaan keessa buufatee isaan keessa jiraata. Maarqos boqonnaa 13:11. Warri qulqullaa'an hundinuu hafuura qulqulluudhaan guutamu. Guutamsa hafuuraa argatu. Luqaas boqonnaa 1:15 isa abdachiifaman argatu. Bu'aa qulqullummaati kun. Luqaas boqonnaa 2:25 hafuura qulqulluudhaan geggeeffamu. Luqaas boqonnaa 22:27 humnaan guutamu. Hojii ergamootaa boqonnaa 1:8 obbolootaa wajjin tokkummaatti jiraatu. Hojii ergamootaa boqonnaa 2:46 dubbii Waaqayyootu isaan keessa buufatee isaanis isa lallabu. Hojii ergamootaa boqonnaa 4:31 hafuura qulqulluudhaaf dhugaa ba'u. Hafuurri qulqulluun isaaniif dhugaa ba'a. Hojii ergamootaa boqonnaa 5:32 Waaqayyo isa qulqulluutu isaan gidduu jiraata. Hosiyaa boqonnaa 11:9 hafuura qulqulluutu isaan keessa buufata. Luqaas 2:25-26 kennaa hafuuraa argatu. Hojii ergamootaa 2:38 midhaan isaaniitu barakata. Beelatu bada. Hisqeel boqonnaa 36:29 burqaatu burqa. Zakkaariyaas boqonnaa 13:1 Waaqayyo warra akkasiitiif moo'icha laata.
isa lammaffaa seenaa bara boqonnaa 8 lakkoofsa 6 Waaqayyo yommuu Daawit gad ba'uuf ol galu moo'icha kennaaf ture jedha. Warri akkasii gammachuu qabu isaan yeroo hundumaa nagaa keessaa qabu. Inner peace jedhama. Nagaa keessaa qabaatu jedha. Tokkummaan Waaqayyo wajjin qabnu yommuu sana nuu jabaachaa adeema. Isa duraa Qorontos boqonnaa 1 lakkoofsa 9 guddinni hafuuraa isaanii dabalaa adeema. Isa duraa Qorontos boqonnaa 13 lakkoofsa 11 inni dhuma mucummaatti tun ta'in guddu gara Kiristoosiin guddachuutti mul'achaa adeemu. Yeroo hundumaa mucaa ta'anii jiraatani. Isaayyaas boqonnaa 66 lakkoofsa 12 namni qulqullummaatti jiraatu jireenya isaa birmaduu qabaata jedha. Itti fufee man dubbisa. Na dhaggeeffadhaa sirriitti. Peejii lamaan tokko tokko man dubbisa. Warri akkasii yeroo hundumaa birmadummaa keessa jiraatu. Birmadummaa foonii ba'uu boqonnaa 21 lakkoofsa 2 warri kun birmadummaa foonii yoo barbaadan jedhe Waaqayyo warri garbicha ta'anii jiraatan namichi garbicha ta'ee jiraatu sun waggaa 7 booda birmaduu haa ba'u. Birmadummaa haa qabaatu. Yoo lakki natti tola manni kun natti tola ijoolleen kun natti tolu birmaduu ba'uun barbaadu yoo jedhe immoo gurra uratee waggaa 7 boodas hamma jiraatutti garbicha ta'ee dhafuufedha. Kutaa kana keessatti waan tokko isinitti hima. Namoonni baay'een cubbuudhaaf gurra urataniiru. Inni isaan gurra urachuu jechuun dhiirri gurra urachuu jechuun garbicha ta'uu jechuudha. Bara baraan ani garbicha jechuudha hiikisa macaafa qulqulluu keessatti. Yoo immoo waggaa 7 hojjedhee hin barbaadu namba yoo jedhe immoo waan qabu dhabee haa ba'u Waaqayyo. Waan tokko isinitti hima obboloota ko. Birmadummaa dhugaa barbaaddu nama fuudhaa ta'uu barbaaddu waan baay'ee dhabdanii baatu. Akkasuma malee cubbuu qabattanii hawa qabattanii birri maallaqa baay'ee qabattanii fira baay'ee qabattanii birmaduu ta'uu hin dandeessan. Yommuu birmadummaa hafuuraa barbaadan fira baay'ee dhabuu dandeessu. Obboloota dhabuu dandeessu. Mirga kee dhabuu dandeessu. Garuu mirga kee dhabdee birmaduu ta'uu wayya. Nyaachaa garba ta'uur nyaatuu dhabanii birmaduu ta'uu wayyaa jedhe. Ameen. Asirratti akka jedha sagalee Waaqayyoo isa kana nutti obboloota ko. Namni qulqullummaatti akka jiraatu Waaqayyo abboome. Fooniin birmadummaa hafuuraa lammaffaa Qorontos boqonnaa 3 lakkoofsa 17 birmadummaa hafuuraa dubbata. Iddoo kana keessatti hafuurri qulqulluun yoo si keessa jiraate birmadummaa qabaattu. Warri garbummaa jala jiraatan yeroo hundumaa isaan garbicha cubbuu sanaati jedhee dubbata. Namni waanuma ofirratti moosiseen isumaaf garbicha ta'a innis gooftaa irratti ta'a jedha. Isa lammaffaa Phexros boqonnaa 2 lakkoofsa 19 waan kun amma dhumuu hin danda'u waan ta'eef asuma naabadha. Islaayii meeqatu jira amma gara gadii kana deemuu hin danda'u waan ta'eef amma dadhabee jira. Mee harka keessa ol fuudhaa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin eebbi hafuuraa sana argata. Ameen. Amma tuman dubbisee iyyuu gara daqiiqaa 20 isinii dubbisa. Waan calmee dubbisee iyyuu. Kana hundumaa isin maafan qopheessee because of time it is enough. Haga'u waan kun barumsa gadi fagoo fi barumsa suuta tokko lama jedhanii barataalee malee. Hin ga'u kun kutaa macaafaa tokko dubbisnu akka nuu ta'utti gara dhumaarra naqee kutaa macaafaa tokko dubbisa. Dhaqeen dubbisa. Kuticha baafannoo hundumti keenyan baafanna. Kaanee immoo dhaabannee dubbisa. Leewwota boqonnaa 26 lakkoofsa 10. Ani Waaqayyo gooftaa keessan isa akka isin warra Gibxiif garboota taatanii hin hafnetti biyya Gibxii isin baasedha. Ani hidhaa waanjoo keessanii kutee ol qajeeltanii akka adeemtan godheera. Ameen. Haleluuyaa. Mee namni sagalee kana gaarii godhee dhagee harka isaa baasee naan argisiisu. Waaqayyo maal nuun jedhe beektu waan sadii. Ani Waaqayyo keessan isa biyya Gibxiitii isin baase. Waanjoo isa isinirraa cabse. Loloosoo isaa hidhaa isaa isa isinirraa kute. Inni dhumaa isa isin akkasin ol qajeeltanii adeemtan godheedhaani Waaqayyoodha. Ganama kanaa kaaftanii ol qajeeltanii adeemuun isiniif haa ta'u. Kadhadhaa na wajjin.